wantoota kana jahan raawwattu taanan mootummaa Waaqayyoo galuu yookiin dhaaluu hin dandeessu. Sitti ni faradamaa kan jedhu. Qabxiin inni tokkoffaan beela'een turee na nyaachistaniitu tokko. Qabxii lammaffaan kan siraasan illee hojjechuu dadhabee kulaalitiin na dhukkuba. Daa'imti kiyya ayyaana waggaa ijoolleen wayyaa hodhisiifattee caammaa bitatti luka duwwaa deema mucaan koo itti kaawwisuu dhabee kanumaaftu na rakkise amma hojjechuun dadhabee kulaalitiitu na dhukkuba. Kan sirumallee hojjechuun dadhabee ollaa kiyya muluu nunaa masakkara bannaati jiruun kiyya gaafi meeqa dheengadda fa'aa maabiraatii qabachuun ga'e ofitti aaree ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinna Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu wantoota kana jahan raawwattu taanan mootummaa Waaqayyoo galuu yookiin dhaaluu hin dandeessu. Sitti ni faradamaa kan jedhu mata duree kana taasifanneetu daqiiqaa muraasaaf waliin barannaa. Kun chaayinaalii Waldaa Hafuuraa Tokkummaa Sillaaseeti. Subscribe, like, share gochuudhaan warreen immoo sagalee Waaqayyoo barachuu barbaadan koottaatii karaa iimootiin nutti dabalamaatii nufaana baradhaan affeerraa qophii kooti kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. Wantoota kana jahan raawwattu taanan gonkumayyuu mootummaa Waaqayyootti galuus hin dandeessu. Akkasuma sittis ni faradamaa jedha. Maaliin wantoonni kun jahan yookiin qabxiiwwan kun jahan kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana sooma keessa jirra jechuudha. Sooma soomnuun immoo fayyinaa fi jireenya bara baraa argachuudhaaf kan dadhabaa jirru. Dadhabbiin keenya, saganni keenya, soomiin keenya, kadhannaan keenya kan inni ittiin mirkanaa'uu danda'u qabxiiwwan kana jahaniin waan ta'eef jechuudha. Namni gaafa midhaan haamu haamaa irratti jechuudha. Hidhu malee yoo lafa kaayee ni bittinnaa. Nutis gaabbii gallee kadhannaatti cimnee sagadaan cimnee dhaabbannee foonii dhiiga Waaqayyoo fudhannee hojiiwwan gaarummaa Waaqayyoon yeroo dhumaatti nu gaafatu kan raawwanne taanan duwwaadha jechuudha. Kanaafuu qabxiiwwan kana jahan raawwachuun dirqamadha jechuudha. Sababii isaa amantaan hojii gaarii hin qabne du'aadha jedha waan ta'eef. Maaliin qabxiiwwan kun jahan? Tokkoffaa irratti akkana jedha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isa wajjiniin ni dhufu yommus teessoo isaa irra hin taa'aa jedha. Yeroo sana namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti ni qabamu. Tikseen hoolotaa re'oota irraa akkuma gargar fo'u namootni cubbamoonni fi qulqulloonnis gargar ni bahu jedha. Warri hoolotaan fakkeeffaman yookiin immoo warri qulqullootatti fakkeeffaman karaa mirga isaa, warri re'ootatti fakkeeffaman yookiin cubbamootatti fakkeeffaman immoo karaa bitaa isaanii dhaabbatu jedha. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootii eebbifamtanii koottaa mootummaa kiyya isa uumama biyya lafaatiin dura isiniif qophaa'etti galaa isaaniin jedhaa jedha. Qabxiin inni tokkoffaan beela'een turee na nyaachistaniitu tokko. Qabxii lammaffaan dheebodheen turee dheebuu na baaftaniitu. Inni sadaffaan baqadheen turee mana keessanitti na simattaniitu. Qabxiin inni arfaffaan qullaa koon turee daara na baaftaniitu. Qabxiin inni shanaffaan dhukkubsadheen turee na gaafattaniitu. Qabxiin inni ja'affaan hidhameen turee na hiiksistaniitu yookiin immoo na gaafattaniitu. Kanaafuu koottaa gara mootummaa kiyyaa isa uumama biyya lafaatiin dura isinii qophaa'etti galaa isaaniin jedha. Qulqulloonni kunis deebisanii yaa gooftaa yoom beela'uu kee arginee beela si baafne? Yoom dheebochuu kee arginee dheebuu si baafne? Yoom daaruu kee arginee sitti uffifne? Yoom hidhamuu kee arginee dhufnee si gaafanne? Yoom dhukkubsachuu kee arginee dhufnee si gaafanne jedhanii gaafatu. Warra biyya lafaarra jiran xixiqqayyoo kanaaf
wanti isin gootan hundi anaaf gochuu keessan isaaniin jedha. Kanarraa kan ka'e qulqulloonni abdii kana fudhatanii gara mootummaa waaqayyootti ni galu jedha. Warreen karaa bitaa isaa jiran yookiin cubbamootaan isin yaa abaaramoo nana fuula kiyya duraa deemaan isiniin jedha. Beela'een ture nan nyaachisa. Dheebodheen ture nan obaasa. Qullaakoon ture natti nuffisa. Hidhameen ture nan gaafanne. Dhukkubsadheen ture nan gaafanne. Mana keessanittis nan simanne. Kanaafuu biyyi lafaa kun osoo hin uumamin dura kan isinii qophoofte gara ibidda bara baraa gaannama ibiddaatti galaan isiniin jedhan. Isaanis deebisanii gooftaa yoom beela'uu kee arginee beela si baasuu dinnee yoom dheebochuu kee arginee dheebuu si baasuu dinnee yoom daaruu kee arginee sitti uffisuu dinnee yoom hidhamuu kee arginee dhufnee si hiiksisuu dinnee yoom dhukkubsachuu kee arginee dhufnee si gaafachuu dinne jedhanii ni gaafatu jedha. Warra biyya lafaarra jiran xixiqqayyoo kanaaf wanti isin hin goone anaaf homaa hin goone. Kanaafuu gara ibidda bara baraatti galaa isaaniin jedhan. Isaanis deebisanii yaa gooftaa maqaa keetiin raajii hedduu raawwanneerra. Dhukkubsattoota hedduus fayyifneerra. Mootummaa keetti galuun nuuf ta'a gaafa jedhanii isaan morman. Gooftaan deebisee waaqayyoon deebisee gonkumallee ani isin hin beeku narraa deemaa isaaniin jedha. Kanaaf amma ergaan koo mijejiin koo inni guddaan waaqayyo isin hin beeku narraa deemaa hojii gaarii hin qabdani mootummaa kootti hin galtani akka nun hin jenneef hojii gaarummaa amma yeroo lafarra jirru kana akka hojjennuufidha jechuudha. Biyya lafarra yommuu jirru kana amma gaabbii galuu dandeenya. Fooniif dhiiga isaa fudhachuu dandeenya. Sagaduu dandeenya. Kadhachuu dandeenya. Hojii gaarummaa wantoota amma jennee kana raawwachuu dandeenya. Yoo kana hin raawwannu ta'e garuu gatii hin qabu. Kanaaf egaa namoonni hedduun abshaala ta'anii nu wajjiniitiin nu waliin ta'anii hojiilee gaarummaa kana hojjechuudhaan bara dhumaatiif kan isaaniif ta'u galaa lubbuu isaanii qopheeffachaa jiru. Isinoo galaa lubbuu keessanii qopheeffattanii macaafa qulqulluu irratti akkana jedhamee barreeffameera. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti namni hiyyeessaaf kennu yookiin immoo hiyyeessa gargaaru akka waa waaqayyoodhaaf liqeessuti. Waaqayyos gatii isaaf ni kaffalaa. Kanaafuu waaqayyoon gatii keessan akka isin kaffalu akkuma obboloonni keenya yeroo kaan raawwachaa turan hojii gaarummaa raawwattanii eebbifamuu barbaaddanii deebiin keessan eebbifamuu ni barbaanne eeyyeen yoo ta'e egaa kunoo ayyaanni faasigaa hiikaan gahuutti jira jechuudha. Yeroo kanatti namoonni qophiilee garaagaraa qopheessu. Sooressoonni sangaa, hoolaa, re'ee, lukkuu wanti isaan hin qopheessine jiru. Hiyyeessonnoo harkaa hin qaban silaatii maal qopheessu? Haadha hiyyeessaa baay'ee jira. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne hedduutu jira. Rakkoo hedduu keessa kan jiran waan jiraniif isaan kana gargaaruun hin barbaachisu. Ni barbaachisa yoo jettan egaatii amma waliin taanee sooma hiiksisuudhaaf qophii keenya xumurree jira. Akkuma kanaan dura waliitiin raawwachaa turre ayyaana bara kanaas bifa ho'aa fi adda ta'eetiin akka kabajnuu fi asumaan waamicha kiyya isinii dabarsa. Mee haadha tana ilaalaa. Kana qaba. Argitee naa kennuu keetiif gaaggaadha si haa ga'u. Hundi galatooma. Kabbisii haa kennu. Rakkinni kiyyaan duraan siraa hojjedheen jiraadha. Mana namaa keessa hin jiraadha. Nama waggaa kana maraayyuu guyyaa tokko mana muradheen beeku. Amma biyyi wallaa geet naana'eet warri iddiriidha. Mana kenninaaf jedhanii mana naa kennanii mi'a isaanii eegaa mana san keessatti jiraadha. Amma immoo kan siraa san illee hojjechuu dadhabee kulaalitiin na dhukkuba. Daa'imti kiyya ayyaana waggaa ijoolleen wayyaa hodhisiifattee caammaa bitatti luka duwwaa deema mucaan koo waan kaawwisuu dhabee kanumaaf na rakkisee amma hojjechuun dadhabee kulaaliitiitu na dhukkuba. Kan sirumallee hojjechuun dadhabee ollaa kiyya muluu nunaa masakkara bannaati jiruun kiyya gaafi meeqa deengadda fa'aa maabiraatii qabachuun ga'e ofitti aareetu. Ishiin kun birrii 1,100dha. Daakuu 900 isinii binne walitti 2,000 waan erganiif ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Fuulduratti namoonni viidiyoo kana argaa jiran isin gargaaruu danda'u waan ta'eef mana keessanis immoo dhufnee isin dubbisna waan itti isin gargaaruu dandeenyu isin gargaarra. Ammaaf homaa miti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Isiniif illee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jiraadha. Ayyaa isinii haa kennu. Baay'ee nama gaddisiisanii. Akkanatti yeroo imimmaan isaanii buusanii bu'an. Maal dhabuudhaan harkaa dhabuudhaan haadholii hedduun ijoollee isaanii abbaa malee kan guddisan rakkina hedduu keessa kan jiran kan akkanaaf kumaatama jiru.
Isaan kana gargaaruun hin barbaachisu ree? Ni barbaachisa. Ayyaana bara haaraa 2016 irratti bifa ho'aa ta'eetiin namoota harka qalleeyyii fi barattoota of danda'anii barachuu hin dandeenye dabtaraa fi wantoota isaan barbaachisan isin waliin taanee bifa kanaan qopheessinee fidu. Ayyaana masqalaa yookiin fannoo irrattis bifa kanaatiin ayyaanni masqalaa mootii ayyaanaati waan ta'eef bacaqii gannaa keessaatii booqaa birraatti kan ittiin baanu ifa kan itti argine waan ta'eef namoonni kaan ollaa isaaniitti yommuu ifa kana arganii gammadan isaan akka hin gaddineef sin waliin taanes ayyaana masqalaa irrattis bifa kanaatiin namoota gargaarreen. Ormaanni koyo baay'atee keessi koo baay'oo dhiibbate ati jettu malee hin ta'u akka fedhi kooti milkaa'u. Galata Ayyaana dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan Dabra Libaanoositti namoota 400 ol kan ta'an isin waliitiin guyyaa ayyaanaa sana dabarsine nyaachisnee bifa kanaan obaafneera. Abbaa gadabarati kan nama disne laayoti kan naftaawatuni beekta yeroo keetti naaf raawwata. Galata Kana hunda gaafan isinitti himu hin beektani isiniin jechuu koo osoo hin ta'in yookiin immoo waan hojjenne beeksisuudhaaf of guddisuudhaaf osoo hin ta'in ammas hojii kana fakkeenya godhannee hojii gaarummaa akka hojjennuufidha malee na caalatti hojiilee hojjetamaa jiran hundi keessan ni beektu. Sababii isaa hojiin hojjetame hundumtuu dadhabbii keessanii fi hirmaannaa keessaniin waan ta'eef. Kana qofa miti viidiyoolee hedduutu hojii gaarummaa akka waliin hojjechaa. Amma garuu gabaabbinaan ayyaana faasigaa kanaaf namoonni hojii gaarummaa hojjechuu barbaadan nu faana akka hirmaattan isiniin jenna. Ayyaana faasigaa kanarratti qophiin nuti xumurree hiyyeessota gargaaruudhaaf karoora baafannee jirru isa kanadha. Innis nama tokkoof lukkuu tokko, shunkurtii kiiloo 4, duqeetii kiiloo 5, zayitii abbaa leetira 3 nama tokkoof gumaachinee ayyaana kana bifa ho'aadhaan akka kabajan akkuma nama kamiittiyuu akka gammachuudhaan dabarsanii fi yaada kana karoorsinee jirraa jechuudha. Kanaafuu isinis nu faana ta'uudhaan hojii kanarratti hirmaattanii haadhota keenya, abboota, obboloota keenya, buleettiiwwan keenya rakkatanii dhiphatanii jiran haa gargaaru. Isinis muudannoo adda addaa qabaachuu dandeessu. Ijoolleen abbaa fi haadha malee guddattan jiraachuu dandeessu. Abbaa fi haadha malee guddachuun amma akka nama dhiphisu yaadaa. Ijoolleen abbaa malee guddattan,
haadha malee kan guddattan jiraachuu dandeessu. Har'a garuu Waaqayyoon isin gargaaree iddoo guddaa kan jirtan bakka kaleessa kaatan sana yaadadhaati. Har'a bakka keessan kan jiran obboloota keenya yaadadhaan dhaamsa qophii kiyyaati. Namoonni gargaarsaaf yookiin deeggarsa barbaadan akkaawuntii asirra jiru kanaa fi akkasuma lakkoofsa bilbilaa kanaan nu argachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin gargaaruudhaan abboota keenya rakkoo fi dhiphina keessa jiran haafurruun dhaamsa qophii kiyyaa. Isinis egaa hamma dandeessan hamma humna keessanii harka keessanii hiixachuudhaan obboloota keenya kana akka gargaartan haadhota abboota keenya kana akka gargaartan dhaamsan isin dabarsaa jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana quufaa, ayyaana gammachuu Waaqayyo uumaan keenya Sillaaseen nuuf haa taasisu. Waaqayyoon hunduma keessan isin haa gargaaru. Qophii kan biraadhaan deebinee hanga wal arginutti hundi keessaniyyuu nagaadhaan tura. Wasbaatu እግዚአብሔር